are the Smritis. Kitaaban hinduu keessaa kan itti aanu ammoo Simritii jedhama. Simritii jechuun isa yaadatamu yookaan hafazamu jechuudha. Akka warri hinduu jedhanitti Simritiin kitaaba namootaan barreeffame. Warra riishii jedhamaniin barreeffame. Sadarkaadhaan Shruutiitti aanuudhaan lammaffaadha. Shruutiin kitaaba olaanaadha. Kitaabni Simritii kun Dharmashaastiraa jedhamuunis ni waamama. Sababni isaa kitaaban kunniin ilmi namaa akka dhuunfaatti, akka gosaatti, akkasumas akka hawaasaatti jireenya isaa akkamitti akka gaggeeffachuu qabu barsiisan. Kitaaban Simritii jedhaman keessaa inni ijoon Puraanaadha. Puraanaa jechuun kan durii jechuudha. Kitaabni kun waa'ee gooftaa akkaataa hawaan kun itti uumamee fi waa'ee ogbarruu raasawa. Maharishi Vyas namni jedhamu Puraanaa mujallada 18tti qoode. Maharishi Vyas has compiled the Puranas into Puraanaawwan keessaa inni haalaan barbaachisaa jedhamu Biyaafijiyaa Puraanaa jedhama. Biyaafijiyaa jechuun if dura jechuudha. Kanaafuu Puraanaan kun waan if dura haasa'u jechuudha. Kitaaba Biyaafijiyaa Puraanaa parva 3, kandi 3, adhayi 3, shilookaa 5 hanga 8 irratti akkana jechuun ibsamee jira. Maleechaan hiriyoota isaa waliin gammoojjii irraa ka'ee dhufa. Maqaan isaa Muhammad jedhama sallallahu alaihi wasallam. peace be upon him. And Raja Bhoj will give this Mahadev Arab Raajaa Booj ammoo nama Arabaa kana Paanj Garf keessatti qaama isaa dhiqa. Kabajaan isa simata. and address Ulfina guddaanis akkana jeetti dubbata. and say, oh, Yaa kabajamaa ilma namaa uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaarree jirra. against the evil people. Dubbiin Biyaafijiyaa Puraanaa parvi 3, kandi 3, adhayi 3, shilookaa 5 hanga 8 irra jiru kun Maleeshaan ni dhufa ja'a. Akka afaan Sanskriititti Maleeshaa jechuun nama biyyaan baa jechuudha. Hiriyoota isaa waliin dhufa ji. About the Sahabas. Kunis waa'ee sahaabotaati. Bakka Marustaal jedhamturraa dhufa ji. Marusthal. Akka afaan Sanskriititti Marustaal jechuun dirree cirrachaa yookaan gammoojjii jechuudha. Maqaan isaa Muhammad jedhama je. Raja Bhoj Sallallahu alaihi wasallam. will address Raajaa Booj nama Arabaa kana kabajaan isa simata. Yaa kabajamaa ilma namaa jeessa waama. kind. We know Akkuma beekamu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kabajamaa namaati. is the pride of humankind. Rabbi subhaanahu wa ta'ala Quraana keessatti suuraa Al-Qalam suuraa 68ffaa afur irratti akkana jedha. Dhugumatti ati amala yookaan naamusa guddaarra jirta. Rabbi suuraa Al-Ahzab suuraa 33ffaa ayat 21 irratti akkana jedha. Dhugumatti ergamaa Rabbii keessatti nama Rabbii fi guyyaa akhiraa sodaatee Rabbiin baay'inaan yaadatuuf hidhannaa gaariitu jira. Dubbiin Sanskriititti fuudhaan inni uummata hammeenyaan guutame irratti qabsaa'uuf humna jabaa ijaaraa jira. That was done. Akkuma nuti hundi keenya beeknu wanti kunis Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam raawwatamee jira. Muhammad peace be upon Mul'anni yookaan timbiitiin amma isinii hime kun waa'ee Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa dubbataa hin jiru. Namoonni tokko tokko akka jedhanitti Raajaa Booj jedhamee kan mul'ata kana keessatti himame jaarraa 11ffaa keessa jiraate. Sunis eega Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ergama isaanii xumuranii waggaa 500 booda jechuudha. Akkasumas inni hidda dhaloota Raajaa Shilabaan kurnaffaadha jedhan. Uummanni kun wanti hin hubatin tokko ni jira. Mootoleen Masrii maqaa duraa Fir'aawn jedhamuun beekamu. Fir'aawn nama tokko miti, nama hedduudha. Akkuma mootoleen Roomaa Qeesaar jedhamaa waamanitti Qeesaar tokko qofa miti. Qeesaarota hedduutu ture. Haaluma wal fakkaatuun mootolee Indiyaallee maqaa Booj jedhamuutu isaaniif kennamaa ture. Kanaafuu Raajaa Booj tokko qofa miti. Raajaa Boojota hedduutu ture. Kanaafuu Raajaa Booj jedhamee kan timbiitii kana keessatti himame kun isa jaarraa 11ffaa keessa jiraate sanii miti. Isa jaarraa 11ffaa waggaa hedduun dursee jiraachaa ture. Dabalataan Biyaafijiyaa Puraanaa parvi 3, kandi 3, adhayi 3, shilookaa 10 hanga 27 irratti akkana jedha. Lucas 10 to 27. The land of the Malichas has been spoiled. Those the enemy who those killed earlier, now he is Dachiin Maleeshaan ni jeeqama. a powerful enemy. Diina dachii san jeequtu jira. Anillee nama Muhammad jedhamu Muhammad akka namoota kanneen karaa qajeelaatti fiduu erga. to guide the Yaa Raajaa Booj gara dachii pishaachaa deemuun sirraa hin eeggamu. Bhoj, you need Sababni isaa an arjummaa kiyyaan asumatti si qajeelcha. my kindness will purify you where you are. Then a man with an angelic disposition Itti aansuun namni maleeyikaa fakkaatu tokko gara Raajaa Boojitti dhaquun akkana jedhe. Ishpat Parmaatmaa ergamee Ariyaazar midachii kanarratti ni mul'ata. Paramatma
hordofaan kiyya kun ni kittaanata shall be circumcised. mataa isaarraa eegeen qabu Tail on the head. areeda ni guddisa warraaqsa addaa uuma waamicha sagadaa taasisa wantoota hayyamaman hunda ni nyaata foon bineensota hundaa ni nyaata garuu foon booyyee hin nyaatu inni mukaa fi baalaan hin qulqullaa'u inni waraanaan qulqullaa'a By herbs and shrubs, musalmaan jaamee waamama by warfare. timbiitiin kun waa'ee ergamaa xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malee waa'ee nama biraa dubbataa hin jiru No one akka mul'ata kana keessatti himametti hordofaan kiyya ni kittaanata jedhe says that my akkuma beeknu musliimoonni ni kittaanatu have a tail, mataarraa eegeen qabu jedhe that's a shame. rifeensa duubaan akka eegee gad dheeratu jechuudha areeda guddisa jedhe Create a revolution. warraaqsa uuma waamicha sagadaa taasisa jedhe kun waa'ee azaana nuti musliimoonni goonuti Like the Muslims give. wantoota hayyamaman hunda ni soorata Lawful things. foon bineensota hundaa ni nyaata garuu foon booyyee hin nyaatu Will not eat. rabbi quraana keessatti bakka afuritti suuraa albaqaraa suuraa lammaffaa aaya 173 irratti suuraa almaayidaa suuraa shanaffaa aaya 3 irratti suuraa alancaam suuraa ja'affaa aaya 145 irratti suuraa alnaxli suuraa 16ffaa aaya 115 irratti akkana jedha 115 حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به. baktiin dhiigni foon booyyee wanti maqaa rabbiitiin ala maqaan biraa isarratti ol fuudhamee qalame isin irratti haraam godhamee jira quraanni bakka garagaraa afuritti foon booyyee dhoorkamaadha waan nun jeef nuti musliimoonni foon booyyee hin nyaannu We Muslims timbiitiin sun itti fufuudhaan inni mukaa fi baalaan hin qulqullaa'u waraanaan qulqullaa'u jedhe be purified, musalmaan jedhamanii waamaman jedhe but will be purified. mul'anni kun waa'ee dhufiinsa ergamaa xumuraa fi golabbii waa'ee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haasawa dabalataan piyaa fi jaa puraanaa parvi sadii adhaay sadii shilookaa 21 hanga 23 irratti Shlokas magaalonni qulqulluun torban kaashii fasaadaan guutamu that the seven sacred akkasumas raakshasis fasaada baay'atti have been filled with corruption and rakshas. In the land of the Malicha, the followers of the Malicha Dharma are dachii maleechaa irratti hordoftoonni maleechaa zarmi ummata gaariidha amaloonni gaggaarii hundi isaan keessatti argamu we find all biyya tanatti ammoo fasaada bifa garagaraatiin jiru hunda argina by the name of yaarishii maqaa gooftaa keetii faarsiyya timbiitiin kunis waa'ee nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam haasa'utti jira waa'een dhufiinsa nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam veedaa keessattis dubbatamee jira he is prophesied in Atharva Ved, kitaaba atarvaaveed 20ffaa number 120, him 127 number 1. mantiraa tokko hanga 14 irratti kuntab suktas jedhamee waamamee jira kuntab jechuun xannacha garaa keessatti dhokate jechuudha kana jechuun hiikaan mantiraa kanniinii dhokataadha Verses are hidden. if dura ammoo waa'ee isaanii beekuuf deemtan jechuudha Kuntab also, hiikaan biraa ammoo rakkoo irraa bilisa ta'uu jechuudha also means peace. akkasumas nagaya jechuudha kun islaamummaan wal fakkaata dabalataanis hiikaa wiirtuu lafaa jiruus ni qaba And we akkuma beeknu Makkah, makka wiirtuu lafaati rabbi quraana keessatti suuraa al imraan suuraa 3ffaa aaya 96 irratti akkana jedha manni jalqabaa kan ibaadaaf qopheeffame bakka which is another name. bakka jechuun maqaa biraa makkaati yeroon amma qabu mantiraawwan 14 irraa akka haasa'uuf naa hin ayyamu I'll just briefly speak. gabaabumatti waa'ee mantiraawwan 4 duraanii qofa haasa'uu yaala atarvaaveed kitaaba 20ffaa him 127 mantiraa tokko akkana jedha inni narashansaa jedhamaa jedha inni kawramaadha innis diina 69 irraa tiifamaadha 90 enemies. mantiraan lammaffaa ammoo akkana jedha inni rishii gaala yaabbatu mantiraan sadaffaa ammoo akkana jedha He is Mama. inni maamaarishiidha mantiraan afuraffaa ammoo akkana jedha He is inni vajsafiis reeb mantiraan duraa inni nara shansaadha jedha akka saaniskiriititti nar jechuun ilma namaa jechuudha a human being. shansaa jechuun ammoo Shansa prashansaadha means prashansa, galatoonfamaa jechuudha praiseworthy, kanaafuu walitti ilma namaa galatoonfamaa jechuudha which is exactly kun ammoo qajeelatti hiika afaan arabaa kan muhammad juuti sunis maqaa nabiyyi xumuraa fi goolabbii nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam dabalataan inni kawramaa jedhama jedhamee ibsamee jira hiikaan kawramaa inni tokko mootii nagayaa jechuudha Prince of Peace. nabiin keenya jaalatamaan nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam mootii nagayaati hiikaan biraa kan kawramaa ammoo baqataa jechuudha akkuma beeknu nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam makka irraa gara madiinaa godaananii jiran kanaafuu isaan baqataa turan It further dabalataan inni diina 60 fi 90 irraa tiifame jedhamee jira 1090. akkuma nuti beeknu And we know jiraattonni makkaa warri yeroo sanitti diina nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam turan 60 tti dhiyaatu approximately 60,000. Mantra number 2 says, mantiraan lammaffaan inni rishii gaala yaabbatu jedha rishiiwwan indiyaatiis ta'ee birahamaawwan indiyaa gaala yaabbatan
sababni isaa gaala yaabbatuun isaaniif dhorkamaadha. It's mentioned Manusmurtii boqonnaa 11 lakkoofsa 202 irratti Biraahamaan gaala yookaan harree hin yaabbatu jedhamee barreeffamee jira. Kanaafuu namni gaala yaabbatu kun nabiyyii biyya ambaa ta'uu qaba. Mantiraan sadaffaan ammoo inni mahaarishii yookaan maamaarishiidha jedha. Namoonni gariin maamaa jechuun Muhammad jechuudha jedhan. Gariin ammoo rishii jabaa jechuudha jedhan. Mantiraan afuraffaan ammoo inni reef jee isa ibsee